Sa'idoon jechuudha. Ani dhuguma mucaasaa fi haadha mucaa fideen se'ee saf jedhee yeroon viidiyoo isaa wow bakka dubbiin dhume jedhee viidiyoo kafat godheeroo laalu Sa'idoo waan biraa haasa'a. Sa'idoo waan biraa haasa'a jechuudha. Jaarsi ishii gatee badee, ulfaan gatee badee, waggaa 18 taane mucattiin ulfaanii gatee badee rakkataa turtee deessee amma guyyaa 40dha. Karaa irratti ishee argine mana kiraayii mana ijaazaatti ishee ari'anii waan kafaltu waan nyaattu dhabnaanii nun immoo karaa irratti argine kanaafi gargaarsa finnee dhufnee jedhu seetan kunoo mucaan koo kottu haati seenimee jedhe mucaan koos argameera haati mucaa koos argamtee ta'e Sa'idoo maal jedha mucaa koo dhaarramoo jedhe afaan keessa tuma eeguu nako kunoo warri ishii heerumuushis hin beekanii ulfaa'uushis da'uushis hin beekanii jaarsi immoo namichi isheen itti heerumte immoo achumatti gatee gara Saawudii seenee dubartoonni dhiisaa naadhan jaalala qanii xilliqitte jedhu umarratti immoo kunoo rakkoodha. Amaliyyaadhaan deesseetu garaan shiyuu hiikkatee jira amma dhiigaa jirti. Kanaaf gargaaraa'u. Maaliif kan haasa'e seetan beektu waa'ee mucaasaa sanaa haasa'uuf jedheetu. Gargaarsa kana booda gargaarsa sana kana ibsee booda waa'ee haadha mucaasaa jedhamtee itti hamatame sana ibsuuf jedheetu. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga argeessanii mee warri akka koo waaw jettanii gammadanii gaafa barreeffama argitan viidiyoo taambinaalii gaafa argitan jirtu miti anuu nan gammade dhuguma argamtense garuu non araasii akkanatti baatee fidu inde quxisuu jamiilaa ta'edhani isheen sunoo xinnoo jabaatee rooti maanni araasiin jedhenna lalu dhugumayyuu araasiidha guyyaa 40 taanedha. Sa'idoon maayedhe isheen duraaniyyuu jedhe haati mucaa koo jedhamte sun mucaakkee jedhamee itti shakkame sunis akkanuma taate isheen immoo namichis ulfaanii dhiisee deemeeru sana kanaafu waraqata kootiin deessee waraqata hin qabdu turteeyyuuti yeroo sanatti hospitaala iyyuu kan galche anadha. Anatu mallatteessee fi anatu waan hundumaa godhee mana hospitaalatti mucaanu maqaa kootti galmaa'ee kana hundumaa waan ta'eefi booda anumatti deebi'e dubbiin anumatti shakkame anumatti deebi'e kanaaf jedheen ishee kanayyuu miidiyaa irratti fide ammas immoo gargaaraati akkaawuntii irratti waa gaggalchaa fi waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu daayiparii hin qabdu mana kiraayii hin qabdu bakka an kan hin jedhu garuu shamarran keenya iddoo hundumaatti deemanii hinuma heerumachuudha lafuma hundaatti qaniin heerumachuudha. Aisha marran keenya Saawudiitti akkasii akkasii hin deemu shir jedhu hin ulfaa'u hin da'u rakkoo ba'aa achi immoo laali amma Yemen kana faa keessatti baay'ee rakkisaadha dhan hojiin hin jiru hojumtuun jiru jedhama Yemen ofiishiittiyuu kufteetti. Yemani ko Itoophiyaa keessa ufanii akka jiraatan agarra Yemanoonni nu Yemanii olidha jechuudha. Nu jireenya Itoophiyaa jireenya Yemanii oli jechuudha. Amma ijoolleen keenya achi keessa ta'anii baay'een isaanii illee yuutuubarootadha malee ijoolleen yuutuubii maqaan daddalagatu malee hojiin hin jiru Yemen keessa jechuudha. Na shamarran ganaa isheen kun immoo waggaa 18 taaneedhaan 16 dhaqan. Waggaanlee rakkoon qabu ijoolleen baay'ee waggaa isaanii daddabalanii waggaa 14 ta'anii 20 faa godhu 16 faa ta'anii 20 faa 22 faa godhanii deddeemuu danda'u. Garuu kan hin jedhu erga biyya sana dhaqanii na Sa'idoonii haala kanaanii nu shawwadeen siniin jedha. Bisooti qabu faa isi ka baaboo doodessina.
waan isaan jedhame jechuudha dubbii isaan jedhame isi Sumayyaayyuu waan isheen akkas taate waan isheen amaara taateef akkas godhaa jedhanii faana barreessitanii ilaalcha akkasii faana qabaattanii ani nama akkasii miti ani sabaaf sablammii isiga an sabaaf sablammii qoodeen beeku ani sabaaf sablammii qoodeen beeku ani yeroo nama gargaaruyyuu qoodeen beeku sirumaa kanaaf ani ilaalcha akkasii hin qabu sammuun koo qulqulluudha afisa Oromoo waan ta'eef Sumayyaa amaara waan taateef akkas godha warri jettanii ani zarreenyaa miti jedhe kanaaf miti gara sanatti hin harkisinaa jedhe baay'ee na aarsitaniitu dheka Saidoon aarii baay'ee na aarsitaniitu waan an aaruuf hin akkas dubbachaa jiraadhe na Saidoon akkasitti nama kan biraanuu fidee dhufeensiniin jedha hanganin jedhu shamarran keenya kuni yoomuma waan akkasii jalaa bahuun jedhe yoomuma waan akkasii jalaa bahu yoomuma kuno bakka biyya namaa deemanii biyya keessatti illee akkasi mucaa irratti gatee deema ulfeessee dhisa kan biyya namaa kun garuu addatti dubbatama sababni isaa namni kamuu gaafa biyyaa bahu kaayyoo wayii qaba eessayyuu deemi galaanarras deemi xiyyaaraanis deemi hojiidhaaf deemta malee wayi dhiira wayichitti beellamtee dhiira wayichitti heerumuu hin deemtu miti hamma kana ta'etti shamarran keenya baay'ee nama gaddisiisu dhugaa kana jechuun garuu of wallaaluudha waan baaniif wallaaluudha hamamillee yoo ta'e sanuu umurii ofiillee ilaaluudha namichi ishee faana biyya namaa keessatti sin fuudha jedhes akkuma ishii bahaaraan dhaqe Yaman keessatti jechuudha bahaaraan dhaqe biyya hojiin hin jirre biyya jireenyi hin jirre jireenyi isaanii jeeqama video kana hillikii matti qabeen fixaara malee akka naafiin ta'uuf ani baay'ee aareen jira dhugaa akka ni taayiruuf anu aareen jira baay'ee rakkisaara laal hindi desu garuu hillikii qabadhee fixuun qabadheen odeessa naafo Lucky, mana dirrakkisa way? Mana rakkista? Na shamarran keenya dhugaa carraa keessan gubdanii carraa bara keessanii gubdanii warra keessanirraas baatanii na biyya namaa keessa dhaqanii hojii hojjetachuudha dhiirri rarraafataa yoo ta'e eessattuu argama quumna gara kan jedhamu hin jiru biyya sana kee quumna gara kan hin jedhe gorsu hin jiru Yaman diigamte Yaman kuno Yamanonni baay'ina Itoophiyaa keessa jiraachaa jiru ati immoo Yaman keessa deemte gana wii